Biara batan leke tu. Biara bas leke. Aye. Akachu dagarre. Aye. Imo garu. Akagate manne asasu kunanyere salami. Sallallahu alaihi wasallam. Aisha ugame kafude, Khadija ugame kafude, akas lagetin. Aye. Isa kana nare mane. Jalala. Jalala kaba, jalala ni sakaba mane kashif ne pineri. Atis wa ini wa nabi robuta miti. Atis wa Aisha lati kombi. Sah. Bibi lupa, me lupa dua sisi. Masya Allah, masya Allah. Me robuta ka. Wanga fa santara itu sana melera bici fati mo robuta ya. Tokko lubbu isaati nu jiraachuuf ni beeyta akka itti jiraatu. Garuu mucaan keessan kuni yoo qabame alkool dhumateefii jira. Oromoo nama baay'ee si harkatti du'e? laala nama najjeefnaan. Maaliif si dhumata yoo qabamte? Hojii kiyyatu hojii hamaadha. Wallahi doktor. Maal dalayta? Sitti agarsiisu waan dalagu. No afaan maannatti. Bar afaanin himurra yoo amma asirratti sitti agarsiise irra xiqqoo salphata. Wamaara koon qabu afaaninatti midur. Afaaninatti mi yoo na amansiisuu dhise nagarsiifta dura afaanin. Okay, wanti an dalagu amma sa'a kana amma in baalal amma xiqqoo magribni yoo gadi ga'e ni baabeeki. Hayyee. Indeema meeshaa kiyyaan fudhaa kilaashii uf biraan dhabu yeroo kamuu gaa dirqama fudhee ba'a. Hayyee. Jahaza beeta. Meeshaa warqii ittiin soqan. Isa fudhee ba'a. Hayyee. Halkan guutuun soqa. Hayyee. Wanni dhufu ni dhufa suni salphaadha kuni wanti jalqabaati. Kalammataati. Kalammataasi maa jira dhage. Bineentiin hin dhufti. Bineentii konkolaatatti hin feenaa. Kunoo mucaan sun yoo as jala osoo as jala jiraatee ni barreessa ture. In deemnan lafa dheeraa deemnan. Ati maa uduuda kamis jirta? Uduudan jiruwan. Gara Kuwait jiraan. Uduuda Kuwait irra jira. Duuba uduuda Kuwait garam seenti? Garamiin garam seenaa? Gara Suuriyaa kan achi seena. Suudi Ramo? Yes. Hayyee. No. Achirraa seena malee asii achi seena. Okay. Duuba waan ati lubbuu teetiif dalagataa jirtu Oromoo maaltu waliif fide amma dalagaan kun dalagaa dhuunfaa keetitiimi? Maal rakkoo qaba Oromoon miliyoonni 60 kun amma yoo jechuun gaa hin beektamii ati yoo bush na godhee keessaa na baase rakkoo maal qaba doftar? Oromoon miliyoona 70 kana keessa bara sihimi anamatillee walitti dabalamne yoo duune namuma mana citaa keessaa wiixaa lama buqqisee bara hin hir'atu Oromoon qawweenuu harka irraa ciranii morma irraa ciranii mukatti fannisanii bakka tokkotti 50 rashananii mootummaa meeqatti taree haga wayyaanitti haga ammaa biyya kanatti Oromoon lafarraa dhumu kumbanii lafarraa dhumu miti bara akka mixiiti. Ati yoo duute Oromoon hir'istuu jechaa jirta amma. Anaaf atiyyuu. Amma namni ulaalaa jiru kun namni na bira jiru kunii fi kana bira jiru kasi bira jiru kun warri anaafsiif uummannu daawwataa jiru kun bakka tokkotti yoo dhumeen hir'atu bara uummanni uummata hir'atu miti. Andina Oromoo guutus miidhuu baadhu garuu Arsii miidha. Arsii yoo irraa du'e baay'ee miidha wallaahi lazim. Maa dalay daree eeganu miite waan akkanaa keessaan baatu. Min beektamii ree doftora amma dhugaa rabbi amma ani seenallee jina laantii dhaga'ikaa doftora. Rukkaaba taraa takkaa meeqa fuutan? Rukkaaba taraa takkaa meeqa fuutan? Maayii koo yeneen baar wuddee. Thank you so much. Si himaayyee qooyi ka amma. Maa dalay danaan jettee migaafii tartiiban sii deebisa. Maa dalay danaan. Wanti an dalaguuf tokko seenallee wallaahi jina laalaa jirti akka bada amma nama hedduun irratti wal dhabaa jirra. Hai seenaa jaalattee seenaa hashiisha gurgurtee fuutaa.
Marra koo qaba miskiinu man ta'e malee dalagadheeti barkun Maal daaga dalagaa seeraan dalagu kunoo kilaashii kaliidhaan ajeesan qabdaa dhufteen itti qabdee fudhatteen tartuun inni kaasii haa hidhu sheqqariyaan maal gootaa lubbuu ta'e galaafatta. Dhamaa. Maa doftara kiyya akkamitti si galaafadharee agartee ani soddaa kiyya wallaahi sin galaafadhu abadan. Seenaa jaalattee oduudha. Fidaa kettaa malee akkamitti si galaafadhu. Oduudha biyya ormaatitti waan kana dalayidha. Okay, mee asli. Mee maal dalagare Oromoon guutuun miskiina. Maal dalagame? Hoolaa eegaa. Re'ee, hoolaa, gaala, qansiraa dalagi mallaqa halaalatiin fuutaa jaarti. Ammallee seenaa fuudhuu hin dandeettu dhiisi yoo barbaadde amma sa'a kana dibbiin godhe ufajjeesi. Wallahi laala ummata. Abadan seenaa dhabde naan jennaan har'aan galuwan. Ofitti fixaa? Abadan Oromoon guutuun laala amma. Wallahi Oromoo. Lala ragaa ta'a isin. Yoo adamma seenaa siin kana siin jedhu ufajjeeftaa? Allahu alam shakkiin godhin. Baay'ee jaalatta. Wallahi hin jaaladha seenaa wallahi akka hamaa jaaladha. Ani amma akka amaanatti ergaa wala badabbo. Ani amma akka namaa kana haasaan godhu ani amma dubbachuullee hin jaaladhu malee micattii tana namni na dura jaalatan jiru. Shoddee fa'aa amma agartee mi akkanumaan haasaan irratti wallolla yeroo baay'ee dhugama itti maani akka isii jaaladhu. An dhugaan jaaladha. Isiin hin fammasuu miti ani seenaa daa'ima tanaan waa'ee fammasuu taasumaa sammuu keessa nan jiru. Normaalii jaaladha. Waa hedduu yaadaa ture. Maati amma osoo jaartii qabaatte takka seenaa tanaan alchitu akkami ilmoota jaalatta? Maa aslii kiyya maan rakkoo qaba micatti naa guddattu wallahi. An daa'ima wallahi lazim umrii kiyyatu agartee fuula kiyyan nama guddaa fakkaata malee. Meeqa umriin kee? Umriin kiyya 20. No, ka paaspoortii irraan baanu kan dhugame. Hai. Kuno ka paaspoortii irraa yoo ajamte laali kama ani waa sobaan baafadhe kuno paaspoorra sitti agarsiisa. Meeqa jedha? Dubbisi malee uumaan agartiin tiktookii naa dabaa. Tiktookii kiyya waa qabuun jaalata. Paaspoorra sitti agarsiisaa dabaa? Waan hundaa afaan manaa ta'e. Okay. Meeqa? 20. No, ka paaspoortii irraa baana. Akkasuma amarree akka paaspoorra irra sitti maa jiraan umriin kiyya tokkoma ka lafarraatii fi ka wanti hin qayyaramu kun laaluu dandeetta. Paaspoortii irra 20 baay'ee. Erga paaspoortii baafattee waggaa meeqa? Amma reefu waggaa fi wayigaa. Ammati seenama jaalatteetiniin asii kaatee huduuda Sooriyaa asirra dhayxeetiniin achitti dalagaa humna keetti yoonii kayoo biyya sanitti mootummaan beekee nama qabde wareegama lubbuu nama kafalchiisu dalagaa jirte jechuudha. Shakkiin godhin maaliif beektaa doktor? Maal goota birrii kana waliin qabde fakkeenyaaf maal ittiin godhu? Bakka ittumaan jiraanna kaa konkolaataa bareedaa ittiin bitannaa mana bareedaa ittiin ijaarannaa jireenyuma keenya ittiin oofannaa. Duuba duniyaa haraamatiin ilmoo tiyya jiraachisuu barbaadda? Bara homaa haraamaa sila bara haraamaa maa dalagataniituma fidanii maal rakkoo qaba doktor dalageetu fide malee way bilaasha fide. Maani osoo diyaasbooraan beeka intalatee nuu kani naan jedhu warri duniyaa ijoolleen re'ee eeydu osoo na karattu akkamitti ani firri kiyya guutuun dhaga'ina. Nagaara keessa galee ashiisha fi mukaddaraata biyya arabaa keessatti nagaadutti ilmoo tiyya kenna. No, daasboora fi ummata waan ana walitti hin fidin. An amma tokko yoo jedhe wallahi sponsora ka jameeka keessa dhumatu Keeniyaa irraa ergadheetti didee biraa deeme. Zariin tiyya nama 20 oltu Awustiraaliyaa jira. Zari? Wallahi rabbina arga. Bakka zarii teessanitti dawwale eega jaalatte seenaa sponsora ta'aa fi jedhin isin gaafachuu si haa waamtu. Amma dawwalaaf wallahi amma sponsora godhaaf kuno amma. Waanuma yaadu kun. Sponsora goosiftee isin deemtee achitti siraytaa? Wayna jala miliitti yoo achi gette.
intala biraati kenna xixiqqoo umriillee nama cimeessa. والله دكتور كي سينا مناكني والله منجستي والله سينا مناكننا بليس تبرازي كنا تكوتا يصير غدو لا سينا مرة جنبوته سينا مناكننا سينا دائما كنا واحد إيجان إن قد فتا والله إن قد فتا والله عمرين كتير عمرين ذي ولا ما دارو رها كتير نرمى كتير تبار أتي شاب دجارته هادو يو أجمع هادو أنا قدوتي والله نكت سينامو ما قدره دوت براكه